kabajamtoota daawwattoota qophii keenyaa kan hordofaa jirtan ETV Afaan Oromooti. Qophichi immoo qophii ayyaana waggaa bara haaraa 2014 dhaabbanni miidiyaa fi piroomooshinii Abdii Lucee qopheessee isiniif dhiyeessaa jirudha. Qophii keenya keessatti qophiilee isin bashannansiisan hedduu kan qabannee dhiyaanna jechuudha. As kan keessatti argamnu immoo dhaabbata Oromiyaa Aart Inistituutii keessatti kan nuti argamaa jirru. Achitti tuuta adda addaa qophiilee adda addaa dhiyeessan qabannee isiniif dhiyaannee jira jechuudha. Garuma isaanitti isin deebisnaa, turtii gaarii isiniin jenna. Egaa dhaabbata kana keessatti tuuta adda addaatu jira. Tuunni kun immoo tuuta gareewwan leenjii fudhatanii fi kan kana dura leenji'anii ogummaadhaan hojjechaa jiran hedduutu jira jechuudha. Isaan keessaa gareen fiilmii meekingii yookaan dandeettii fiilmii hojjechuu, akkasuma immoo garee tiyaatiraa, garee shubbisa aadaa fi ammayyaa, garee muuziqaa fi vookaalii tireeningii shaakala sagalee jechuudha. Kutaan suur sagalees ni jira, kutaan piroodaakshiniis jira. Qophiilee adda addaa as keessaa fudhannee isin biraan gahaa deemna jechuudha. Gamasumatti isin deebisna. Gama biraatiin immoo hundeessaa dhaabbatichaa asitti keessummaa godhannee tiimii kana wajjin jira jechuudha. Akkasuma immoo daayirektarii dhaabbatichaas as nu cinaatti argama. Hamma dhuma qophii keenyatti nu waliin turan affeerraa keenya isiniin jedha. Egaa qophiin keenya akkuma itti fufetti jira jechuudha. Amma gara hundeessaa dhaabbata kanaa kan ta'e dargaggeessa yeroo ammaa kana aartii Oromoo irratti haalaan hojjechaa jiru gara Gammadootti isin deebisa jechuudha. Gammadoo baga ayyaanan si ga'e. Baga waliin nu ga'e. Mee ayyaanni maal fakkaata? Ayyaana akkamitti dabarsaa turtan kana dura? Kadhannaa har'aas haa ta'u. Egaa ayyaana maatii wajjin firaa fi egaa maatii amma taanee asitti kan argamnu Oromiyaa Aart Inistituutii keessatti dabarsaa jirra. Duratti maatii wajjin dabarsine turre, amma erga maatii Oromiyaa Aart Inistituutii wajjin dabarsaa irraa jechuudha asitti. Kamtu caala? Maatii wajjin mana keessatti dabarsuudha moo tuuta ammaa kana wajjin hojiidhaan bakkuma hojii keetti dabarsuutu irraa gaariidha? Egaa lachuu bifa adda addaa qabaatanii malee maatiin maatima. Egaa Oromiyaa Aart Inistituutii keessatti ammoo wanni adda isa godhu namoota biyya adda addaa irraa dhufan, magaalaa adda addaa irraa dhufan waan jiruuf muuxannoo adda addaa waan qabaniif ayyaana waggaas ta'ee ayyaana adda addaa irratti muuxannoo walii qabnu sheeru gochaa waan jiruuf sanumatu adda godha jedheetanne. Galatoomii nullee ayyaana kana kabajuudhaaf asitti dhaabbata keessan keessatti argamnee ayyaana waliin kabajaa jira jechuudha. Inni tokko fakkeenyummaan isaa kanuma. Mee Oromiyaa Aart Inistituutii hundeessuudhaaf maaltu si kakaase? Maal yaaddeetti dhaabbata kana hundeessuuf? Yoo ilaaltu akka biyyaatti dhaabbanni akkanaa kan biraa hedduun hin jiru. Inni kun isa tokko. Aartii irratti baay'ee hojjechaa akka jiru uummanni hin beeka waan ta'eef kana gochuudhaaf kana yaaduun kee maalirraa kaateeti? Biyya sana dhiiftee asitti deebitee hojii akkanaa kana hojjechuudhaaf maaltu si kakaase? Akkuma beekamu aadaan keenya aadaa yoo gadi fageenyaan ilaallame waan hedduu irratti hojjetamuu ni danda'ama. Karaa adda addaatiin afaan keenyas seenaan keenyas bal'aadha. Kanaaf inni kun ammoo guddina addunyaa irratti akka guddatee mul'atuuf barumsi aartiis ta'e hojii aartii irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaa jedhee waan itti amanuuf afaan sana ammoo afaan ofii dubbadhu kana ta'ee seenaas ta'e nama biraa irratti eeguutu hin ta'in aadaaf seenaa ofii guddisuun waa irra wal eeganii miti. Waanuma qabaniin deemanii irratti hojjetudha. Kanumaaf jedhee waanuma fedhii kiyya malee fedhii nama biraa guutuu qofaaf miti. Fedhii kiyya sana fedhiin aadaa fi seenaan keenya akka guddatu waan barbaaduuf sanuma fedhii makiyya guuttadhe dheetan yaada. Sanuma na kakaase akka ani aartii irratti hojjedhu jechuudha. Garuu fedhii kee caala immoo amma fedhii uummataati kan guutaa jirtu aartii irratti hojjechaa kan jiru. Mee chaalenjiiwwan bu'aa bahiiwwan mudatan waan kana yoo gootu fakkeenyaaf meeshaalee hedduu as keessatti kan argine yoo daawwannu kana biyya alaarraa galchanii biyya keessatti fiduun koostii isaa baasee adda addaa baasanii waan baay'eedha kan nama mudatu. Waan si mudate jira otoon godhuu baadde waan jettu. Waan ani itti gaabbuun qabu waan aartii kana hojjedhe maaliif yoo jette
fira maatii hedduu ijoollee asitti arginu kana hundumaayyuu manuma kanatti kan wal barannedha. Kana jechuun maatii jechuun nama maatii keessa jirutu beeka. Kanaaf maatii hedduu waan hodhadhee jiruuf waan nan itti gaabbu karaa kamiiniyyuu haa ta'u wanuma gaariin illee jira kan na mudate hamaan illee jira garuu chaalenjiin barbaade haa dhufu nama amma asitti argadhe yookiin ammoo namoonni hedduun jiranii aartii keessa kan jiran namoota sanniin naan ga'u wanni chaalenjiin sunis ta'ee wanni barbaade haa ta'u. Kanaaf waan itti gaabbu waan jireenya kiyya keessaa ittiin gaabbine tokko dhaabbata kana dhaabuudha. Egaa dhaabbata kana dhaabuudhaa fi akkuma dura isin jedhe aadaa fi seenaa santu na kakaasee ergasii booda ammoo akkan keessa ture ammoo kan na godhe namoota amma asitti horadheedha. Irra caalaa amma yoo argite kan hojjetaa jiru isaanii waan ta'eef waan nan itti gaabbu takka hin qabu. Egaan kabajamtoota daawwattoota qophiin keenya akkuma itti fufetti jira jechuudha. Gammadoo wajjin haasaan goone hin xumuramne itti deebinaa jidduutti sirba tokko isin affeerree walitti deebinaan waliin turan affeerraa keenyaa ta'u.